daawwattoonni YouTube akkam jirtan nagaa keessanii miti an nagaa kooti galata waaqayyo arramuudura mataa koosinitti agarsiisan jedheettanan jechuudha. Inna akkam jirtan nagaadha miti an nagaa kooti galata waaqayyo si warri maatiin an taane maatiin taa'ee arrachuudha shurrubbaa kiyyasinitti agarsiifachuu barbaaden jechuudha. Bu'aa malee miti kan akkanatti dhufee warroonni immoo waan hundumaa nu jabeessitan guddaa tokko galatooma isinin galateeffadha. Warri maatiin an taane immoo maatii taa'e akkuma seentan subscribe godhaayi like gochuu hin dagatina isinin jedha. Maal jedhama mammaakni wayii waan nama qabaniin gabaa bahanii jedhan jechuudha. Maaliif jennaani waanuma kanuma ofiitiin boonu malee kan namaa homaa namaaf hin godhu jechuu barbaade tananii maaliif jennaan warroonni aartee minaamin ofitti godhanii gara shambaattiin jedhanii irra tiyyuma tanaa shaashambaa jechuu waanuma ofiitti yoo boonan wayyachuudha. Inna amma yoo mabraatiin kiyya sirriitti jirtu jechuudha baay'ee mul'atu malee nanteen ikkoo diimtuudha gurraatti miti ruuziin nyaadha miti ruuziin ikkoo gurraacha jechuudha ruuziin nyaadha baay'isaa ruuziin nyaadha ishee akkasitti buskuta fakkaattu jechuudha. Inna amma jechuu barbaaden jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani yaa'us maal hin beektan kaa jechuun ani mataa koo akkan ofirratti argite jechuudha. Mataan koo dhugaan duraan jechuudha xiqqadheefa walitti naan qabamtu dhugaa walitti qabamtu dhugaa biqilii cibirri kan jette takka jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudha. Walitti akka namni asin akkaffalee bakki lama dhaatu minamina hin dhaamu jechuudha mataan koo dhugaa waaqa bakka yooni bakka cibirri kan jedhe tokko jechuudha daariin isaa muka kan ta'e tokko jechuudha. Amma garuu awaatuma kina miidiyaa kana wantoota tokko arge anis nama fayyadama jedheen jechuudha. Bakka yeroo madaamiin mana deemte fa'aa hojjetadhiin kilaasii kun godhe itti fayyadamu qaba duraan nan dhiqadhaa guyyaa 3 nan dhiqadhaa 7 nan dhiqadhaa bakka akkuma dhaatan kana hin dhaadhu jechuudha. Shaashin itti dhadhaa malgalga shaashii guyyaa akkasumatti nan deema jechuudha. Amma garuu maaliti narra jiggeellee akkas shambaatti jechuudha baadhu. Galata rabbii nagaa waanuma qabanitti waaqayyoon galateeffatu. Amma anaaf nageechi jechuudha dhugaa nageechi galata rabbii maaliif xiqqaatti yoo masaggante guddaatti ittiin jechuudha guddaa argatta waan ta'eef qibaatiin ani fayyadamuu jalqabe jechuudha. Isa kana argitanii Vaayitika jedha jechuudha. Shunkurtii adiirraan hojjetame jechuudha. Keessa isaa baneessinitti agarsiisa. Agartanii akkasitti fayyadamu jechuudha. Amma fayyadamuu qabe jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Mataa koo sirreeffachuu jalqabe jechuudha. Kunis kinooti waraqaan nurraanii kan irraa kinoosinitti nan agarsiisa. Qibaatii isaa jechuudha. Kunis vaayitikuma jechuudha. Zayituun irraa hojjetama jechuudha. Anna online marraa hin fide kana jechuudha namitti hin teenaa fidde jechuudha. Kana sargitanii ishee tana baay'ee tokko natti tolti dhugaa waaqa baqqalaalee baay'ee dassi jetti jechuudha. Dhugaa dubbishittaan ishee illee baay'ee namatti tola jechuudha. Kunis vaayitikuma jechuudha. Akkasitti itti fayyadama jechuudha. Kunis immoo shunkurtii adiidhaan vaayitikadha jechuudha. Maalite kan bishaaniiti kuni inni kun immoo shunkurtii adii ta'ee akka qibaatii jechuudha. Qibaatii biyya keenya abukaadoo namni san hin beekneeti akka abukaadooti kuni ishiin tun immoo kan bishaaniiti jechuudha. Akka zayituun argitanii xiqqoo isheetii yoo keessa jirti jechuudha. Inni kun neelaa dhumateera amma onlaayiniidhaan namichisiifadha. Maaliif mataa koo baay'ee guddina bichaan osoo hin taane na guddattee irtilleedha. Inna deebisi daariin isaa anama sinitti agarsiise shunkurtii adii kun mataa kootiif baay'ee naa ta'ee jira jechuudha. Inna baay'ee itti gammadeen jira nan guddifadha inshaallah keessi isaa mubannaa taatu. Amma inni rukkatu barii jechuudha. Baay'ee tokko
jechuudha. Amma rukkatu kana osoo eerate waa baay'ee tokko rukkaadha dhugaa waaqamaa jettanii tutumaa jira malee amma kan mataatti hin qabsiifatan kana tokkoon bichaan qabsiisa jechuudha malee lammata akka namni akkas deebisee qabsiisu kanan deebisu jechuudha. Rukkanni isaa jechuudha baay'ee tokko rukkaadha. Amma quxuxxuriin naadha jechuudha. Kaamentiin isinitti hin dheeressu. Quxuxxuriin naadha akka faladhee walitti deemina ishee. Keenawatee akka waan argitanii akkasitti qoodda adda jechuudha. Karri tokkichi kun hamma inni rukkatu argitanii. Innaa isinis keenawatee amma quxuxxuriin naadha jechuudha. Isaan qoodde kana fixee walitti deemina jechuudha. Mataa koo namni naaf hin dhabu jechuudha. Makiyyaan naadha. Inni qoodii takkitti kana akka tujjadhu isinitti agarsiisa. Maaliif warroonni mataan keessanii isin jalaa haphate jechuudha. Dhaadhaa jechuudha. Deebisii quxuxxurii yoo dhaattanii quxuxxuriin bareeda dhugaa rabbi mataa haphate jechuudha. Mataa hin rukkisa jechuudha. Quxuxxuriin hojjetadha isinillee argitanii. Innaani quxuxxuriin naadha jechuudha. Saanummaa mataan kiyya dhiqameeti jechuudha. Maalite ani dura mataan koo dhiqamee cibirri jedha saniin booda muka tokko ta'a jechuudha. Inna akka kanatti dhaadhee fixee walitti deemina. Inna argitanii. Amma inni qadhiin baay'ee qibaatiiwwan amma isinitti agarsiise kana daarii isaallee dibee jechuudha. Waan dhiqameeyyuu maalite waan amma dhiqamee hin fakkaatu maaliif baay'ee intinii ta'ee jira jechuudha. Innaa walitti deebina jechuudha. Karaa kana fixee keenawatee akkuma argitan karaa tokkoon fixadheen deebi'een jira jechuudha. Argitanii. Namni akka naannoon sila namni na bira hin jiru garuu jiru jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa jechuudha. Nuti nama 3 ta'anii teenya jechuudha irra gubbaa jechuudha. Ijoollee Itoophiyaan jiru. Akkasitti kinoo karaa kana naaf jechuudha. Karaa kanas immoo fixee walitti deebina. Inna baay'ee mul'achaa hin jiru. Akkasitti sanarraa fagaadhee naa hojjannatti fakkaate. Maaliif kaameraan jedha silkiin xinnoo mindina maabiraatiin haayiliin qabdu jechuudha. Innaa kana ammoo karaa kana fixee walitti deeminantiin hin jedham. Akkamitti akka hin dhaadhe shurrubbaa kiyya jechuun yeroo kamiyyuu nan hojjetadha garuu innaa asiin fixee walitti deemina ishee. Annaa kinoo karaa lamaan iyyuu fixee walitti deemineerra. Shurrubbee. Innaa mataan xiyya kinoo kana fakkaate jechuudha. Innaan ofii kiyyaa hin dhaadhe kinoo kan bareeddu laatu. Innaa akkasitti nama mataa kiyya qabachuu jalqaba jechuudha. Ani cirma fardaa sana jibbisiisa rabbiin kiyya. Kanaaf matuma tiyyeen kunuunfadhee dhaadhee dhiqadhee cibaatii hin guddisa jedhan jechuudha. Momokoree amma jechuudha. Har'a dhiqadhee talbaa galgalatti dibadheen bulee jechuudha. Talbaa fi maal jedhama intini akka barbaree jala akka mukni wayii maal jedhama maqaan isaa jechuudha. Isaan walitti godheen dibadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf talbaan shaggaadha fayyadama laala jechuudha. Inna isin faanan hojjedha guyyaa tokko yoo rabbi jedhee jechuudha. Itti fayyadama laalaayi. Akkasuma bakka waan mana keessan keessa jiru jechuudha. Muuzis haa ta'u, inqulaalis haa ta'u, waanuma ta'e jechuudha. Itti fayyadamaatu mataa keessan dhiqadhaa yoo dhiqattan jechuudha. Akkasumaan zimbiloo hin dhiqatina jechuudha. Maaliif anan biraallee yoo dhabdan jechuudha. Hundumarraayyuu yoo dhabdanii zayituuniin jira miti. Inna zayituunii fayyadamaa jechuudha. Argitanii dhugaa dubbachuu waan namni naadhee fakkaata jechuudha. Malee waan ofii kiyyaa dhaadhee hin fakkaatu. Meelaala astaayiliitti kennaa kaameraan ofitti butaa isa kana dibadheen jechuudha. Inni kun immoo fuuldura kana jechuudha.
isaaban aduu kan isin hojjedhin ture viidiyoo jechuudha yoo laaftanii jiraattanii. Inni akkasitti dibadha akka fuula kiyarra bu'ee gaafa fuula kiyarra bu'ee dabbasaan irratti biqila waan ta'eef inni akkasitti dibadhee isinis immoo itti fayyadamaa jechuudha. Irri sagal immoo maal jechuudha baay'ee miti jechuudha yoo keessallee mataan keessaan haphii ta'e ani kiyyallee mataan rukkaadha jechuudha. Ani rukkaadha mataan kiyya kanaan immoo quxuxuriin jechuudha. Inda jaaladhu asii achi akkas gadi minaaminadha jaaladhu dhugaa dubbachuudha. Natti hin tole jechuudha quxuxurii malee jechuudha. Asii gadi dhaachuun nan dadhabas jechuudha quxuxuruma kana naa wayya jechuudha. Akkasitti yommuu as jaagotanii amma kaameraan ofitti butee isinitti agarsiisa yaa uummata qashtii argitanii. Waaw hababa fakkaadhe ebbo rabbi yaa ta'u maaliti akkasumatti dhiqatti osoo dhaatiin faa buluurra jechuudha. Akka kanatti wayya jechuudha argitanii. Bannagaraachila ni akkami osoo quxuxurii namni naa dha'ee quxuxurii narraa bareeda wiigii godhadhu natti maa jechuudha. Amma nan bita onlaayinuma kanarra jechuudha. Wiigii godhadhu moo yaa rabbii kun wiigii godhadhu moo tiyyamtanaan deemu koomentii jalatti na barreessan jiru. Ani gaafa isa godhadhee jedhe rafeen bulu dhaabbadhu ta'u buluu naan jettanoo godhadhu naan jettan jechuudha. Inni fuuldura kana immoo laal shaashii namni dhadhachuudha irfoonidha jedhee akkasitti kunoo isa kana dibadheen jira waan ta'eef qibaatiin too shaggituudha jechuudha. Fuula keessanii akkasiin hin buune garuu innaa viidiyoon xiyyaarraa kana fakkaatti akkana fa'aa godheen deemaanii jechuudha. Tutoriyoon daadde akkana akkasitti godheen deema. Nabittiin xiyya masmaan qabdu jechuudha. Waa'ee akka madaammiin shaashii mana keessa dadhanamaa jirtu kan aanatu irfoonii of kachuudhaaf hidhadha malee shaashii hidhadhu akkas godhi naan jettu mataa kiyya akka barbaadeen dhaabee deeme masmaa xiixnoo jechuudha. Innaa viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata jechuudha. Akka jaalattan abdiin qaba. Qibaatiiwwan kana immoo fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf shaggituudha. Mataan tiyya duraan akka tana geecha jechuudha. Beemii bakka yoo dhiqadhee dhugaa rabbii amma dhiqadheen akkasitti quxuxurii dhaadhee miti walitti iyyuu hin qabamtu jechuudha. Dhugaa rabbii akka falee dhaachuu hin danda'u jechuudha. Yooni bakka amma galata rabbii jechuudha. Qibaatiiwwan kan dhaladhume sinan fayyii nan bitaa. Shaamboollee isinitti nagarsiisa jechuudha. Shaamboo kan si nyaatu fa'a jechuudha. Forforii fan namarraa fa'a yookaan isinitti darbee qoricha akkamitti akkasinirraa barreessu shaamboo akkamiillee akkasinitti itti fayyadamu guyyaa tokko isinitti nan agarsiisa. Enna warroonni maatii naan ta'anii maatii taa'iin sinin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deemutti. Bye bye.